Yo marqaan qophaa'ee jira akkuma daabboon illee akkuma argaa jirtan qophaa'ee jira Itaaliyaan guyyaa 15ffaa har'a aduu argiti intaltati jalleen aduu argiti har'a kabajamtoota keenya haga dhumaatti viidiyoo kana ilaalaa subscribe share godhaa wala agar horaa bulaa ashama jirtani kabajamtoota keenya kan biyya keessa jirtani biyya alaa jirtan akkam bultan har ganama keessa sa'aatii tokko fi daqiiqaa 30 ta'ee jira riba kaanee jira ilma kiyya walii mataat kufaati saqabe xiqqooyi arraban baasi abba anyways kabajamtoota keenya egaa har'a sirna ajaa'ibaa tokko Itaaliyaan har'a ala ba'uuf taati so ilmi kiyya illee gammadeera riba ganama sa'aatii 12 riba ka'e kabajamtoota keenya Itaaliyaan sirna ajaa'ibaa tokko alatti buna danfisnee daabboon hin murama egaa akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti qorri ajaa'ibaati baay'ee namatti qorra isa kana anyways ceremony jiru waliin laalla waan ta'eef kabajamtoota keenya haga dhumaatti egaa nu hordofaan isin jedha horaa bulaa nagaan naa jedha baay'een isin jaaladha warrin chaanaalii kana haraa taatan sundo subscribe godhaayi no Nigista Saba. Egaa kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan Itaaliyaan qanii 15ffaa irratti mana baatee alatti baatee jirti akkuma beekamu dubartoonni ogadaanii guyyaa 15ffaa irratti ala baanii buna danfifatanii daabboon irra dibaa dhadhaadhaan jechuudha. Intolfamu wanti hunduu Itaaliyaan akkuma beekamu ala baatee jirti kabajamtoota keenya daabboon qophaa'ee jira farsoon qophaa'ee jira bunni qophaa'ee jira wanti hin qophoofne hin jiru so isa kana jechuu barbaadan qaxaleewwan kiyya mee yaada jiru isin hunduu haga dhumaatti waliin ilaallaa. Akkuma isin jedhe daabboon illee qophaa'ee jira dhadhaatu irra dibame dhadhaan lagaadha dhadhaatu irra dibamee jira ilaalaa kottaa haa nyaannu dharraatanii jirtan jedhee abdii guddaan qaba bunni illee egaa buna jimmaati akkuma argaa jirtan egaa akkuma beekamu maal jechuu barbaade qanii 15ffaa irratti akkuma baateen daa'imti aduu argachuu qabdi aduu karaa naannoo ganama keessaa sa'aatii 3 irratti aduu argachuu qabdi ijaanii garuu maaliif guyyaa 15ffaa irratti maaliif akka baatu maaliif guyyaa 7 irratti akka hin baane guyyaa 15 kan ta'e hiikkaasaa hin beeku dhugaa dubbachuudha. Anyways yaadni jiru kana kabajamtoota keenya mee ani waan hin jirreef Itaaliyaaniif ani viidiyoo jenna nu ilaalaa haga dhumaatti. Bareedduun intala Booranaa mucayyoon teenyatuun obboleettii Itaaliyaa akkuma argaa jirtan mee nagumaa jedhi gisee tokko. Yaa fakkaata. Egaa Itaaliyaan amma Itaaliyaan halkanii guyyaa kunuunsaa jirti. Marqaa gochaatu admiitii muuqii kana hojjechaatu wanti hojjetamu beekumsa guddaa qabdi. Mana kana jechuun kottee takkaan kan qabdi ishee. Hello qoosnis qoosa egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tiyuub addunyaa maraarra kan argamtan akkam jirtan fayyaa jirtanii Itaaliyaan faranjii fakkaattee bosona arba bosona Biraazil keessa jiru fakkaattee kaatee jirti biiftuu barii fakkaattee jirti walawwalamtee baatee jirti kabajamtoota keenya. Kaameraa walawwalee si walawwalu. So isa kana jechuu barbaadetanii hello akkam jirtan fayyaa jirtanii jedhimme. Kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tiyuub akkam jirtu mee nagaa keessanii ani nagaa kana taraffi akkam jirtu mee sammuna kana xiqqoo adda babbannee jirra mana araasii namatti tolu kochumaan hin dhufaa
Yaa'u diidaan yeroo baay'ee alaatti ba'an immoo natti tolu na sakanaaf bobbanni jira mi akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii yaa'uga. Egaa kabajamtoota keenya akkuma beekamu qanii kara naannoo 15-16 kana taatee jirtu ogadeesse intala tiyya ogadeesse kana garuu kaleessa moodhiin gadda viidiyoo riikardii goone turreeyyuu kabajamtoota keenya ala baateeti buna danfifattee ala baateeti intala tiyya jechuudha biiftuu barii kara naannoo sa'aatii 3 jechuudha intala teenya aduutti agarsiistee dugda ishee akkatti qibaatii fi dhadhaadhaan akkatti rigdee kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan viidiyoo ilaaltan kanarratti haala kanaan ture baay'inaan viidiyoo riikardiin goone natti hin tolle anillee akkuma argaa jirtan hojiidhaaf dhimma hojiitiif alan ba'e ture walumaa galatti itaaleen bareedduun teenya isa kana jechuu barbaadetanii wanta nan isitti gadde viidiyoo riikardii baay'inaan hin goone ani akkamittaan ani qo'ee ani danda'amu lammaffaa immoo riikardii gochuu danda'u maaliif asiin ani daa'ima qabee akkam gochuu danda'amu na yeroo sana osoo ati jiraatte maybe ati protocoli eegdee interview gochuu dandeessaa yaa hojii dhimma hojiiti fanna kanaaf ati sin jirtu kanaaf immoo yaa hin dandeenye jechuudha homaa gochuu hin danda'amu wanaan jechuu barbaadu garuu asirratti yaa abbootiin keenya maayidha garuu hiikkaan isaa hiikkaan ala baasuu hin ta'u guyyaa 15 keessatti ala baasuu jechuun maayidha maal ilaalu hin beeku laalluuf irratti fakkaata anillee mana keessaa waan hin baaneefu ijji kiyya aduu laaluu hin danda'u daa'imtillee achumaan immoo yaa seeras qaba maal hiikkaan isaa ani hin beeku dhugaas hin jedha dhugaa dubbachuudha ani hin beeku maazarii hablee amma kana ga'u qabdi hablee qabattee baate maal hablee maal hoolaan bitamee hin jira hin jeen re'een bitamee hin jira qaluudhaaf moo sila maal hin jedhe hablee amma kana ga'u maal maazarii kun hablee maal godha qoy naan jettee abbootiin keenya inni duraan maal kaza kottee jala namoota ani akkatti yoo maal godha hablee yaa ta'u dhiisi yaa ta'u naan jettee jechuudha yaa seexanarra nama dhorkaa waa sibiilii jedhanii yaadanii mataa keessa faa sibiila godhii dhugaa dubbachuudha seexanni kana ilaalu nutti kolfametta maal kolfu hin kolfina hin kolfu durii ani normaali seexanni amma hablee sodaata seexanni amma hablee sodaata sibiilitti hin dhiyaatu ani amma maqaa kiristoosin ani baay'inaan kan sodaata maqaa kiristoosin abbooliin duriin abbooliin fi haadholiin keenya baay'inaan kara amma amantaa kanatti amma namoonni baay'inaan dhiyootti beekan malee yeroo baay'ee sibiila dubartiin deesse keessaa dubartiin deesse mataa jala sibiila hin dhabdu. ani normaalii be ani namanu kun mirga kiyya ani namanu namantus garuu dur abboolii fi haadholiin keenya sibiila mataa jala godhatanii yaa'u ammanu maani mismaaramu moti ጸሎታ ነው ከመነቹዳ መጽሐፍ ቅዱስ ይጎዳል ነው ሞቲ በታጀል አማኒ መጽሐፍ ቅዱስ ይንቀበደ ማለት ሲቢላ እንቀቡ መታጀል ገሩ ሲቢላ ይጎዳተኒ ሚስማራፋ ይጎዳተኒ ዋን ባዬ ጎዳተኒ ገዲ ላይ ባኒ ሶዳተኒ አኒ ኖርማሊ በስ ወንኖቹ በርባለቲ ምቲ በስሪ ያታቲ በ ገሩ አነ አከክያት ይጀቱዳ አኒ ከርናኖ እጆለ አኒ ዱጋሩ በቹ ከርናኖ ወጋ ሶዶም ሻኒት ያማ ዳይማ ሲት ተፈካሪ ስንጃላ ዲመተኛ amma wannan jechuu barbaade maalla yeroo akka amantii kiyyaatti kan samii fi kan lafa uume waaqni hin jira waaqa san rabbi wanno seexanni kan sodaatu sibiila kottee kee jala waan teechisteef waaqa san beekti seeraan qabu qabdi seeraan amanuu qabdi inde sibiila irra maaltu jira humna waaqatu humna waaqatu jira waan baay'ee amanan jiran waaqatti namanni jira okay miti fi waaqatti amanu jira waaqatti amanu keessoo ta'e waaqaf sagaduu qabdi akka waaqni si eegu I know nambe garu aso waaqa in beekta inamantu isagaddu tsalotan gootu garu akka waaqni si eegu barbaad akka maalichi barbaade sabaan gal jechuun namni yoo waaqa namanne dhuguma bineensa kara bineensatti kennama yoo ani amma waaqatti namanne anyway tsalota godhu fi nama sagadu fi qixxee amma yeroo baay'een tsaloti gochuu qabda sagadu gochuu qabda sirrii saganne fi namni sagadu tokko re tokko seexanni qixxee eega seexanni qixxee tuqa qixxeen tuqa masiif galeere
Ai normal so sibiila tamanu wayii jechaa jirta moo sibiila tamanu moti dida singalle sibiila amanu son ta'ini sibi seexanni sibiila si jala yoo jiraate sibiila tuqu jira amma namni kana birri yoo lafa illee kufu jechuudha birri mormaa wayii harkarratti yoo qabaatti lafarratti daararra faa kufan daa'immin lakkafamanii miti lakkafamanii likkiftii beektaa likkiftii nan beeka garuu eeyyeen nama mormarras masqala qabu sibiila qabu wayim birri qabu namni sun daararra kufee wayim sa'aatiin taa'ee osoo kufee likkiftiin isan tuqu seexana jechuudha ani seexana kana dhugaru seexana kana jechuudha argadhee osoo interview godhee baay'ee dasnee amma kanarra anyways kara dubbii ijooti dhiifama kara waaqaa keessa geessanii jirra yoon balleessa dhiifama naa godhaayi walumaa galatti difoo daabboon akkuma argaa jirtan kabajamtoota keenya haala kanaan fakkaataa baay'ee nama hawwisiisa isin galee seremoniin baay'ee bareeda ture bakka seremonii ajaa'ibaa ture anyways atis yaa anamsi kristaan ortodoksiidha wanta itti amannu hin amannaa yaada adda addaa kaasuudhaaf kolfuuf taphachuudhaaf malee kabajamtoota keenya akka haadholii fi abbooliin keenya immoo jedhan dogoggora moti qaani isatti nama maaliif yeroo baay'ee waan isaan jedhan dogoggora jedhee yaadu maaliif waan isaan yeroo sanitti itti fayyadaman sun nus nu fayyaduu danda'a garuu nu miidiyaa fuulduratti haasa'uun barbaachisa yeroo ni isa dhiise ati fi ani tokko mati dhiisi bannaati ani amma jechuudha kirri mormarraa qabaattee takattaa'ee Kiristoos taatee waa'ee kinoo abboolii midhaan anyways abboolii keenya nan kabajaa warreen nan kabaja nan jaaladha jechi isaanii sirrii miti jechuu jechaa jirta bara inde abbooliin dogoggoranii jiranii abbooliin dogoggoranii jiranii fakkeenyaaf kan uumaa waaqatti bulan hin jiranii isaan baay'een kabaja kan bishaan bulan whatever dhiisi bakka waa'ee kanaan naasa dhiifama ijoollee addunyaa irratti kan nu hordoftan dida badiyasi argaa kenaan jeena nan hordoftan ani beeku waa'ee kanaa harka kiyya dhiqadhee irraa kinoo warreen politika keenya naseessuuf taatu mucayyoon kabajamtoota keenya inde politika keenya naseessuuf taatu ani kabajamtu hundaa warreen amantii garaagaraa qabdan baay'een isin kabajaa baay'een isin jaaladha isin galee horaa bulaay baay'een isin jaaladha warreen chaanaalii kana haaraa taatan subscribe godhaa nagaan naa jedha ciao